garuu obbolummaan keenya kun itti hafuuf jechuu barbaade. Jaalala bara kanaa irra obbolummaa caalaa naafeetiin obboleeyyanii naafi boonillee obboleeyyanii bakka obbolummaa caala si galee jaalalti bara kanaa torban takka biran kuttu obbolummaa caala. Wallaahi lazima wallaahi billaahi ati hayyuudha akkam jaalalli bara kanaa jechuun sirrii miti. Illeen ganaa kan hin jaalladhu osoo hin taane kan na jaallatu jala goraan illeen ganaa. Atis tokko dabarsuu qabda itti boonte. Laa boonaa osoo hin taane sirratti waa hedduun naa galee waan ta'eef nama kan hin jaalladhu osoo hin taane nama na jaallatuutu naafillee gaariidha. Amma kanaafuu ati amma garaa murattee. Maaliif beektaa Muzammil garuu ati waa hedduu narraa faamuu diddee waa hedduu sababa keetiin illee dhabeetiin jira. Akkasumaan garuu egaa helgadda bilbila gaggalabbaxxee nattaasoo itti booda asirraa geessetuma Muzammil bilbila gaggalabbaxxee nattaasaa hojii hirriiba keessaa illee ka'ee boo'ee halkanirraa wallaahi nadhagaa midheengadda bilbila gaggalabbaxxee nattaasaa kan ka'ee bakka sanumarratti jaalalti bara kanaa fiixa namaa baateetillee hin baatu. Ani wallaahi lazima baay'ee ofitti hime jechuun ani hedduu tokko agartee si jaaladha si kabaja garuu akka jaalallee ani si jaaladhuu fi kabajaan si qabu agartee akka nama wal jaalatee agartee. Bar maali beektaa anillee waa hedduu beekee ture akkati na feetullee akkati na jaallatullee ni hin beeka na jaallatta na dhabuullee hin dandeessu garuu akkati na jaallattu ni hin beeka. Qoy Muzammil nama meeqa jaallattaati kan na dhibe? Ani nama tokko namni jaallatu tokko maame. Because qalbiin dandee nama hedduu jala si jirti nama hanqati jaallattu. Qalbiin dandee nama hedduu jala si jirti. Maal beektaa akka nama hedduu jala na jirtu? Irraa mana raagaa. Qalbii dandee ni beekaa biran waan si jaalladhuuf ni beekaa bara. Qalbii kiyya keessatti uumamte mooti. Yaani akkasii. Ani si jaaladha gizee siin jedhu gara biraa of hin fudhatin. Akka obboleettii. Gara biraatitti miti barani akkati Muzammil jaalala osoo hin taane san sirraa dhabeetiin osoo hanqan boo'ullee boo'isillee silaa waa namaa godhinaaf waan godhaa boo'ee garuu obboleettiidha deddeebistee naan jennaani jaalaltillee obbolummaa caalaa. Jee bakka anilleen ifa mansiisaa jira. Wallaahi lazim kanatti gisee ati ifa mansiiftee agartee obboleettii naa taate yaani obboleettiillee miti guyyaa keessa rabbi waliin nu dabale akka obboleettiitti kaballaallu baay'ee tokko tasuma jira. Amma maali beektaa? Ati takkaffaa amboonillee obboleettii biyya jeeni ture. Booniin illee obboleettii tiyyaa dhufee isin laalaa. Dhuftee isin laaltee maal gochuuf isin? Rakkoon qabu obbolummaan agartee rabbi nu bari musliimni hundi obboleeyyaa waliiti jedhame maal rakkoo qaba? Laa dhiiraaf dhalaan obbolummaan qabdu warra ta'a wajjin dhalatte malee dhuftee yoo isin laalte akkam rakkoodhaarra akkamiin rakkoo hin qabne isa? Yaa obboleeyyanii naafi Muzammil obbolummaa caalaa jaalalti bara kana namni wal jaallatee harkaa walii jibbuu danda'a. Ani bakkaan duraan sii qabu caalaan sii qaba obbolummaa caalaa. Garuu walumaa galatti akka namatti bareedaadha obbolummaan waan argamu miti bara kana keessatti namni obbolummaa olitti wanni gaarii jira jedhee yaadu jaalalli aarii qabaa waa meeqa qaba jaalalli agartee wal miidhuu qabaa garuu obbolummaan agartee kan hundaan qabdu wal bira dhaabachuu gaarii waliif yaadu yoo taate malee. Maaliif beektaa anillee nama jaallachuu waan jiraate ilma namaa ta'e kan nama hin jaallanne kan hin jaallatamne hin jiru.
Si jaallachuun kiyyalleen waa hedduu dhana barsiisee jireenya kiyyaafillee waa hedduun irraa baradhe. Wallahi si jaallachuuf ittiin gaabbu waa hedduun irraa baradhe. Aizo waan jiru si qofaa miti hundi kennaa agartee jaalanneetis beeknaa dhufneetis beeknaa itti milkooyines beeknaa hundinuu agartee homaa waan baay'ee itti of miidhanis miti. Yaa carraadha. Nama jaallatan argachuun carraadha. Namni nama jaallate wajjin waaree hin jiru. Namni nama jaallate wajjin waaru. Namni kuni guutuun namni ati agartu kun hundi nama tokko jaalatee ka jaalatu san dhabee sii galee. Wanti maal jettee beektaa iftuu Maammat magaalaan jaalalaa wal lamaan qixxaattu takkee taatu malee waliin harkattu jettee iftuun. Itti siibanuu meetti qabda? Rabbi waan qabu qaba. Yaa magaalli jaalala wal lamaan qixxaatu. Akkas. Hedduu haala baasee hawaalii gaggaabu. Wallaahi inni artistiin hin taawar. Maadhaaf daree tiimtu barri sirba jaalalaa yeroo nama jaalatan. Oo. Micattiin ati jaalatte takka hoo? Barra ilillii waan ta'a? Ililli moo maali hoo micattii takka jaaladha jettee mita geemii kalee mooyamte takka. Laa ishiin mootee jirti bar. Geema mootee jirti ishiin. Wallahi. Wallahi ati doktora faa malee maakii faa malee eenyudha namni kuma dhibbaan lallame. No one Oromoo keessa nam takka hin jiru. Qooyi hangasiin jedhu feetu 500 illee naa laalamtooma. Oromoon gaafa geematti himi gaafa isii achi baafnuu nama meeqan nu laalaa turte nama Oromoo silaati nama mileena yoo silaalte ati reega namaatitti dhooytaa rabbii keessa daala. Jechi kiyya akka mootetti ilaalan mahabbaan agas gahe namni kuma lamaan fa'aa taphataa jira. Nama kuma takkaan taphatu jira. Bar ummanni kuni agartee qinqiniidha. Akkamitti baay'ina namaa herreedaati. Laayivii kana amma nama meeqan laalaa jira nama 1,000 foyi. Kuni agartee hiikan qabu. Ati gaafa san eessa turte nama jaalattu geemii taphatee akkamitti. Lolaa ture bara yeroo san lolarra jira. Ati waan hin dhufin nafa narkin malee. Narageeffadhu. Silaa namaan na jaallatu tahee hanqa junior lole san takkaa miti leenca takku si qabu sana gara silaa naa loluu baate namni nama jaallatu jechuun baa kan guyyaa rakkooti. Of course. Of course, yeah, of course. Namni si jaallatu sunillee waa humna isaatiin lola obbo Muzammil. Asmishaan amma osoo an taphadhe leenca 3-4 hin fiddaame asmishaan. Wallaahi la'aziim leenca wallaahi waan hin qabu sirra dhadhaadha maaliif nama jaallatan jechuun nama guyyaa rakkooti namni guyyaa rakkooti cinaan dhaabbanne maal si godhe. Afaan Oromooti. Isi nama maal jechuu barbaadaniiti? Rammeen hin lolle jechuu barbaadaniiti? Lolle. Habiibi ati yeroo san dhuftee geema san dhuftee jirta? Ani hin dhufne wallahi. Ijoo waraabamtee jirtee bira dhufaatu Muzammil. Sanii filan arkinga. Allal asii ka'ee jechuun mana doktoraa deemee doktora ribaa kaasee achirraa gabbuunee jechuun doktora fuudhee bakka wayii geessee bakkitee namni hin jirretti achi bira teennee silkii isaatiin anatti wanni seene laayivii san seene ministeera anatti ta'aa ture. Gizee akkatti lolanii jedhan leenca kana bu'aa gizeen godhe aboo juunee jedhanii kunoo ooluu leencaa qaba boo gurbaan sun. Mucaa tokko kan leencaa irratti guutan tokko. Okay, irra guutanii isaa? Irra guutanii. La ilaha illallah. Ani mucaan leenca jee akkanatti onni hin jehuusaa ooluu leencaa qaba jee akkanatti falmuuf ittiin jiru. No, mucaan ooluu leencaa hin qabu jedhe kaa mucaan leenca iyyuu tokko argee hin beeku. Wanni isaatu eegee hin kennine tirippilii maafi agartee tartiibuma isaatu wanni eegee hin kennine tokko akkanuma gadhiise. Hin beeku mucaan leencuma argee. Okay, wanni irra guutame katiimaatiidha. Bari kama sadaqaa amma duraasanii. Awona rayyaati gaa yaa Muzammil kun. Geema taphatee bar mucaan deengejjuma geema taphatee malee wannaa miti. Asmisha. Mee sirba maal waa balleesse? Sirba se affeera minaamina jechaanii jirta maal jechuun obboleessoo. No ansi affeeran jennee bar.
Sirba jaalalaa sirbii jedheeni. Jaalalatti itti jiraa migaa. Maal gooti sirbiti sirba jaalala. Situ sirbisiisa. No! Duuba hoo. No ani sirbisiisuutti hin jiru jechuun sirba jaalalaa sirbii jedheen. Yani mahabbaa isiisan sirba jaalalaa kanaan haa baastu jedheeti malee waan biraati miti waan biraati miti. Ittiin bu'in ittiin bu'in. Anaaf isiin obboleeyyanii heeramma. Anaaf asmishaan obboleeyyan taanee jirra. Bara amma dumaashitee naar. Jamsi tokko beetaa isaa jamsi tokko beetaa ganda waa hirkatu jira. Gurbaa tokko olii gad oofa samoona kan. Aboo mucaan ni jaalataa bara maanguddoo hirkatu jira amma fuudhuuf deema. Awoogaa. Asmishaa akkam jettarree ati? Istoorii goggodhataa jirtaa kunoo. Tambi waan akkanaan dubbatin. Maal jette Muzammile? Gurbaa tokko kunoo istoorii godhattaa samoona kan. Jalaa qabee bari istoorii ana jalmaa qabee istoor godhe maqaa haguusi mashiin godhe jalmaa qabee istoor godhe. Waan gurbaa sanii homaa si keessa hin jirtu? Yaa naafiti obboleeyyanii akkas naan jennaan turaniin jalaa qabeetu malee istoor godhe. Obboleeyyan. Yaa Jamaal bakka jirtu fageenya eessuma jirta yaa Jamaal keenya? Yaa Jamaal akkanatti. Kunoo as bishaan asii waakkatti mucaan asitti akkatti lafarra gangalatee bukkee keessa fiiga. As bishaa jee harkaan lafa qabee deema mucaan. Obboleessa kiyya jettaani? Ana baanti bar isheen Jamaal hin baantu. Muzammilii itti obboleessa keeti?